Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Jimaata amajjii 5 bara 2018 ashamaa harka fuune akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma beekamu oduu isin dhageessisuun eegalla. Itti aansuun ibsa adda bilisummaa Oromoo kenne isin biraan geenya. Walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu an Magartuu Guutamaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaa har'aa qabadhee dhiyaadheera. Oduu waliin aan michuu lammiiti. Waraanni bilisummaa Oromoo godina dhiyaa magaalaa Qaaqii seenuudhaan humna diinaa irratti tarkaanfii fudhate. Naannoo Shumatee jedhamu irraanis humni diinaa haleelamee jiraachuunis dhaga'ame. Amajji 3 bara 2018 waraanni bilisummaa Oromoo godina dhihaa Oromiyaa keessa socho'u amajji 2 bara 2018 qeellan Wallaggaa magaalaa Qaaqee seenuudhaan tarkaanfii loltoota wayyaanee irratti fudhateen kasaaraa guddaa irraan gahee jira. Tarkaanfiin kun kan fudhatame humna waraana wayyaanee magaalaa Qaaqee keessa galma bulchiinsaa ture irratti ogguu ta'u tarkaanfichis kan fudhatame galgala keessaa sa'a 7:20 irratti ta'uun ibsameera. Tarkaanfii kanaan miidhaan guddaan waraana wayyaanee irra kan ga'e ta'uunis dhaga'ameera. Humni waraana wayyaanee dirmannaadhaaf caanqaarraa gara Qaaqeetti kan socho'e yoggaa ta'u dhukaasnis hanga halkaniitti itti fufuun gaagaamni guddaa waraana wayyaanee irra ga'uunis dubbatame. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n godina dhihaa amajji 1 bara 2018 waraana wayyaanee sakattaa bobbaarra ture karaa Gidaamiirraan dhiyaa Shumateetti dursee haxxeedhaan haleeluun kasaaraa guddaarraan gahuun hubatameera. Lolli kun ganama sa'a 8 irraa haga waaree boodaa sa'a 4tti kan geggeessame yoggaa ta'u waraanni diinaa humna dabalataa akka yaammates gabaasaan keenyaa ifoomseera. Dhumarratti kanneen Oromoo taatanii waraana diinaa dura bu'uun hojii diinummaa raawwachuun sochii waraana bilisummaa Oromoo WBO danquuf bakkoota lamaanitti farrummaa keessan mul'istan eenyu akka taatan waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n tolchee waan isin beekuuf gochaa diinummaa kanarraa hatattamaan akka dhaabbattan akeekkachiisa dhumaa isinii kenna jechuun waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n akeekkachiisee jira. Oduu biraan Baha Oromiyaa Fadis Araddaa Didi Booraa keessatti haleellaa ummataatiin waraanni wayyaanee 4 galaafataman. Amajji 4 bara 2018 torbaan darbe keessa waraana Liyyuu Haayilii ummatatti bobbaafamee Harargee aanaa Fadis Araddaa Didi Booraa jedhamtu keessatti lolli ummatatti baname. Waraana qeetti ajjeesuu dhufe kana ummanni waloon ba'ee ofirraa deebisuun isaas dhaga'ame. Kanarrattis waraanni Liyyuu Haayilii kan nutti dhukaasaa jiru uummata otoo hin taane waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan gara mootummaatti iyyatanii akka jiranis ifoome. Mootummaanis gama isaatiin haa gargaaraniif makalaakaa gara Didi Booraa jedhamtutti ajaje akka turis dhaga'ame. Waraanni ajaja mootummaa wayyaaneen uummata rukkutuuf bobba'e kun waraana Liyyuu Haayilii gargaaruuf dhufe kun achumatti dhukaasa uummataa wajjin walitti banuun uummanni battalumatti lamarraa galaafate 2 madoo taasisee ofirraa ari'uu danda'ee jira. Warri madoo taates mana yaalaatti lubbuun kan darbe ta'uu qeerroon bakkichaa gabaasanii jiru. Oduu biraan aradduma kana keessatti wayyaaneen uummataan humna waraana bilisummaa Oromoo sooraa jirtu baasaa jechuun ganama galgala sakattaarra jiraachuu ishee fi midhaan uummataa boqqolloo araddaa didiboo irraa akka loon nyaachisaniif uummata Somaalee gidirsaas jiraachuu nu gabaasan. Gabaasa biraan nuti arganne humni adda bilisummaa Oromoo bobbaafame waraanni bilisummaa Oromoo Harargee dhuunfatee jira jechuun torbaan kana sakattaa hamaan ona Harargee keessatti taasifamaa jira.
Bulchaa aanaa Fadis wayyaaneen hidhuun illee gabaafamee jira. Bulchaa aanaa silaa qaama isaaniitiin maal yakkite jedhanii hidhu jennee gaafannee turre. Deebiin gabaasa keenya waraanni Liyyuu Haayilii waraanni Makalaakaa wal ta'uun dhukaasa bananii qaama uummataa hidhatee jiru tokko argachuu dhaban. Ofii isaanii immoo gaagama hamaaf du'a jajjabaarra gahanii. Uummanni akkatti nama waraanu hin jiru. Waraana bilisummaa Oromoo ona kana keessaa hin wallaaltu baasi jechuun hidhuu isaanii gabaasaan keenya itti dabaluun ifoomsee jira. Amma haalli Fadis keessa jiru ganamaa galgala sakatteensa ta'ullee maddeen keenya ifoomsan. Gama biraan uummattoota kana walitti buusuuf guyyaa hundaa boqqolloo uummata loowwan Sumaalee nyaachisaa turan. Uummannis shira ta'uu baree loowwan kana ofirraa deebisee dhukaasuu dhiise jechuun sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof gabaasan. Lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa aanaa Limmuu Galiilaatti barnoonni addaan citee jiraachuu qeerroon naannichaa gabaase. Amajjii 4 bara 2018 Limmuu keessatti waraanni wayyaanee uummatarraan dararaa dhaqqabsiisaa jiraachuun isaa beekame. Kanumaan wal qabate barattoonnii fi jiraattonni waliin ta'uun yeroof diddaa isaanii argisiisuuf barnoota addaan kutanii akka jiranis beekame. Uummanni fincila xumura garbummaa gad jabeessee finiinsaa jira. Barnoonnis kan adda citeef kanaafi. Gaaffiin uummataa waraanni nu keessaa haa ba'u. Namoonni aanaa kanatti hidhamanii jiran kanneen akka Afrikaa Kabbadaa fi namoonni isaan waliin hidhamanii jiran waajjira poolisii aanaa Limmuutti dararaa argaa jiran hatattamaan akka gadhiifaman. Hooggantoonni aanaa kanaa hanga haaromsamanii sirreeffamanitti barachuu hin dandeenyu jechuudhaan gootonni qeerroo barattoota aanaa Limmuu barnoota addaan kutuu isaanii dhaga'ame. Afrikaa Kabbadaa bakka bu'aa paartii KFO yommuu ta'u yeroo garaagaraatti miseensa adda bilisummaa Oromoodha jechuun hidhaan gidirsaa akka turnes beekamee jira. Bara 2014 Akilaawwii geessuun erga filannoon darbee akka gadhiisan fa'aa gabaasaan arganne foomsee jira. Oppiidiyoon qajeelfama haarawaa baasuutti jirti. Amajjii 3 bara 2017 qabsoo Oromoo naaffisuuf tattaaffii jabaa gochaa turuun Oppiidiyoo beekamaadha. Tattaaffii sana ammas holleffattee kan jirtu Oppiidiyoon qajeelfama haaraan gad ba'uuf jiraachuu ishee beekameera. Innis Oromiyaa keessatti hiriira yoo bahame poolisoonni Oromiyaa akka tarkaanfii fudhatanii fi qabanii akka seeratti dhiyeessanii. Inni biraan qeerroo fi uummanni eeyyama isaaniitiin hiriira akka gaggeessanii fi eeyyama isaanii malee hiriirri akka hin gaggeeffamne beekame. Hojjettoonni mootummaa hiriira keessatti yoo argamaniif otoo qeerroo kakaasaa jiru yookiin uummata waliin marii gaggeessaa jiru yoo argame hidhaa cimaa fi hojiirraarree akka ari'atamuu danda'an murteessuu isaanis dhaga'ame. Qeerroo kanaan dura qindeessaa turaniif qabsoo keessatti qooda olaanoo qaban irratti qorannoo gaggeeffame mana hidhaa akka galchaniif xaxaa jiraachuun isaanis beekame. Uummata of cinaa hiriirsuun qeerroo fi aangawoota siyaasaa balaaleffachuu akka taasifamu innis farreen nageenyaa jedhanii ittiin sobanii farrajuuf akka tolu diraamaa qopheessaa jiru waan ta'eef uummanni keenyaaf qeerroon bifa jabaa ta'een murannoo fi kutannoo sochii fincila xumura garbummaa haalaan gajjabeessuun itti fufuu akka qabus qeerroon bilisummaa Oromoo dhaammate. Dhumarratti mootummaan wayyaanee bara bittaa ishee dheereffachuuf jecha afaan faajjii uumuu itti fuftee jirti. Haaluma kanaan weertuu qorannoo yakka Maakilaawwii jedhamuun beekamuun hin cumna jechuun qabsoo saboota cunqurfamoo kaamsuuf afaan faajjessuuf yaalaa jirti. Sabaan EPRDF ibsee wiirtuun qorannoo kun bara dargii dhiittaan mirga dhala namaa suukkanneessaa ta'e iddoo Maakilaawwii jedhamu kanatti raawwatamaa waan tureef nutis bakka sana qorannoo yakkaaf itti gargaaramuu keenyatu hubannoo dogoggoraa uummata keessatti uume jechuudhaan yakka suukkanneessaa EPRDF ofii isaatii waggoota 26 darban guutuu Maakilaawwii keessatti lammiilee biyyattii addatti lammii Oromoo irratti raawwachaa turee fi jiru haaluuf yaale. Gama kaaniin EPRDF iddoo Maakilaawwii jedhamu kana niin cufa haa jedhu malee gocha hammeenyaa fi dhiittaa mirga dhala namaa achitti raawwachaa ture sana bakka jijjiirratee itti fufuuf akka karoorfate keessa beektonni ifa godhan. Kanaafis bakki biraa Aqaaqiitti ijaaramee xumuramee akka jiru odeessi arganne ifoomse. Afaan faajjii mootummaan wayyaanii uumaa jiru keessaa inni biraan hidhamaa siyaasaa ni lakkisna kan jedhu yommuu ta'u kunis faayidaa siyaasaaf oolfachuu akka ta'e keessa beektonni himaniiru. Mootummaan wayyaanee yeroo garaagaraa qabsoo uummanni Oromoo taasisu duubatti deebisuuf jecha waadaa hin raawwanne seenaa tureera.
ammas taanaan sobee uummata gowwoomsuuf jecha olola hidhamtoota siyaasaa ni gadhiisna jedhu afuufaa jiraachuun isaa dhaga'ame. Uummanni kanaaf akka gowwoomsamee qabsoo isaa sekondii tokkoof hin dhaabne maqaa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoon ni dhaammanna. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookiin kiilooheerzii 17,840 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessise jaalmichuu lammii ture horii buli jenna. Kanatti aansuun wallee warraaqsaa tokkoon booda gara qophii itti aanutan isin dabarsa. Ammas nu waliin tura. Oromia garas ke patu garana so sodate dachetin godane made sida oto dachen kune godante oto naftu barsi ke gante Oromia garas ke patu garana so sodate Challisuun tuufife gabaashee ni godaanuus dachee yan godaanu koomoma walittaanu lakkiinuma ka walittaanu ni godaanees dachee yan godaanu lammiima walinnaanu hinumaan calleesse gaafa ulaa sagal muuree fudhatu ayyoomaan dubbadhe gaafa waggaa sagaltamaaf gurguratu. Nampal madama fanchalisa, turise nama fanambisa. Nampal madama dudufa, hida malena bandisa. Akakoti ma fanchalisa, irra dalannetin dalanne enyumas lafan argan. Nampal akasama falmani, odano dacha dugati alagan rawal furat. Dukange ora pimpineti, afal manuka irratti chinneti. Gungumas rebaradera nusamu sagal basu seera. Tesonke mora gulaleeti yodumnele akka dubbanneeti. Oromia garas ke patu garana so sodate dachetin godane made sida oto dachen kune godante oto naftu barsi ke gate Oromia garas ke patu garana so sodate Challisuun tuufife sabaashee wareegamtuufis bakka kan biyya baatee seenaan magaalaa beekee lakkii hubadhu siifa keekee wareegamtuufis bakka kan biyya baatee.
Gariin bineensa dhagaa kaanis kan mana hin jirtu foo jirta. Lakkii otootti jirtu maaf dubbatamna. Si tuffatu maa si tuffatu mi'aan koon kee yoom kan mul'atu. Mee falmadhu maaltu dhufa si hidha malee si fannisa. Saba sarara maaltu jal'isa. Irraa dhalanne ittiin dhalanne eenyummaas lafaan arganne. Abbaan biyya samaan falunne. Dacheen kuni iyyee gadooti lakkii dhiisi gaabbita booda tuttuqte lakkiileen kaciisu abbaan akka barfalma dandeessu. Jirtaamoo jirtu si beeka alaagaan uffatee si keeka. Falmadhu hojii ati yeessa maaliif yaata ibsaa gaanii keessa. Odaanoo dachaa dhugaati alaagaan irraa wal furaati. Durqaan kee toora finfinneeti haa falmadhu kaa irratti cinneeti. Gungumaas turree bara dheera nusaamu. Ibsaa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname dhiyeessuudhaan kastifaana turuu ani ibsaa dhaabasaati. Yakka dhala namaa irratti dalagamu dhaabsisuu malee bakkaa fi akkaataa yakka itti dalagan jijjiirrachuudhaan furmaanni hin dhufu. Ibsa adda bilisummaa Oromoo amajjii 4 bara 2018. EPRDF'n waggaa 27 dura humna waraanan mootummaa dargii fonqolchee waggaa 27 guutuu humna waraanan impaayera Itoophiyaa dhaalee bitaa jira. Qabsoon uummattoonni sirna mootummaa TPLF irratti gaggeessaa jiran rakkoon siyaasaa, rakkoon diinagdee, rakkoon hawaasummaa Itoophiyaa keessatti barootaaf hidda gadi jabeeffachaa yoona gahe. Keessattuu sirni abbaa irrummaa fi olaantummaan TPLF kan waggoota 26 darbaniif rakkoo kana daraan hammeessee akka furmaata hundee fi waara'aa argatu kan gaafatudha. Mootummaan TPLF waggoota 26 darbaniif qabsoo haqaa uummattoonni mirga isaanii kabachiifachuuf gaggeessan hunda afaan qawweetiin ukkaamsuu fi dhaabsisuuf yaalii hin godhin hin qabu. Haa ta'u malee qabsoon uummattoonni impaayera kana addatti ammoo uummanni Oromoo bilisummaaf, nagaaf, guddinaaf, diimokiraasii dhugaatiif gaggeessan yeroo irraa gara yerootti jabaachaa fi yaalii ukkaamsaa TPLF afaan qawweetiin taasisu injifachuu dhufee har'aan gahee jira. Mootummicha alaan dhiibuu bira darbee keessa isaa seenee raasaa jira. Haala kanaan paartiin TPLF yeroo ammaa sadarkaa biyya dhuunfatee nagaa eegsisee bulchuu dadhabuu qofa osoo hin taane qabsoon uummataa isuma iyyuu keessan diigee keessa isaattuu wal dhuunfatee waliin socho'uun sadarkaa itti dadhabuu irra gahee jiraachuun ifatti mul'ata. Haala kana irraa maddeenis murtiilee fi tarkaanfileen paartichi TPLF'n yeroo ammaa fudhachuutti argamu. Namni galaanni fuudhe hoomacha qabata kan jechisiisuu fi waan godhuu fi dhiisu wallaalee aangoo irratti cichuu qofaaf murteeffachuu isaa kan mul'atu isaan taasisaa jira. Walgayii EPRDF kan gara torban sadiif gaggeeffame dhiyeenya kana xumurameen murtiin EPRDF ittiin gadi bahe kan rakkoo siyaasaa, diinagdee, hawaasummaa Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiruuf furmaata fiduu osoo hin taane kan uummata gowwoomsuu fi qabsoo isaatti qoosuudhaan uummata aarii keessa galche rakkicha daraanuu hammeessudha. Fakkeenyaaf kan EPRDF akka murtiitti uummatatti ittiin gadi bahe keessaa tokko wiirtuu qorannoo yakkaa makkalaawii jechuun beekamu ni cufna kan jedhudha. Kanaafis sababni EPRDF ibse wiirtuun qorannoo kun bara dargii dhiittan mirga dhala namaa suukaneessaa ta'e iddoo makkalaawii jedhamu kanatti raawwatamaa waan tureef nutis bakka sana qorannoo yakkaaf itti gargaaramuu keenyatu hubannoo dogongoraa uummata keessatti uume jechuudhaan yakka suukaneessaa EPRDF ofii isaatii waggoota 26 darban guutuu makkalaawii keessatti lammiilee biyyattii addatti lammii Oromoo irratti raawwachaa turee fi jiru haaluuf yaale. Gama biraatiin EPRDF iddoo makkalaawii jedhamu kana ni cufna haa jedhu malee gochaa hammeenyaa fi dhiittaa mirga dhala namaa achitti raawwachaa ture sana bakka jijjiirtee itti fufuuf akka karoorfatte ifa godhee jira. Kana malees bara aangoo wayyaanee mooraa waraanaa wayyaanee hunda keessaa damee yookiin biraanchii makkalaawii kan jedhaman iddoo lammiilee sirna abbaa irrummaa wayyaanee morman itti hiraarsan akka jiran ifaadha. Dabalata manneen hidhaa akkasii godinaalee addaatti ammoo Tigraay keessa akka jiran haalamuun hin danda'amu.
kun hundi osoo jiru maakalaawii cufna jechuun akka waan furmaata ta'etti uummattoota sobuun yakka hanga ammaa dalagaa jiran irratti yakka dabaluu fi dhiiga uummattoota kan haqa barbaachaaf dhangala'aa jirutti qoosuu malee hiikaa biraa hin qabu. kana malees maakalaawii cufuun akkanumatti haa cufnu cufame jedhamee waan biraa kutamuu dubbii qoosaa yookiin laaftuu miti. iddoo kanatti bara dargii waggoota 17 yakkoota akkamtu dhala namaa irratti dalagame bara wayyaanee waggoota 26 ol yakkoota akkamiitu dhala namaa irratti dalagamaa ture yookiin jira. kanaaf eenyu faatu itti gaafatama murtii maal ta'a wanneen jedhan hundi deebii quubsaa barbaadu. murtii walgahii EPRDF jedhamee kan himame inni biraa walhubannoo biyyoolessaa uumuuf hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa jiran keessaa garii gadi lakkisna kan jedhudha. kunis akkanumaan uummata sobuu fi abdii kijibaa uummataaf kennuudhaan yeroo bitachuuf malee dubbii qabatamaa tokko illee kan of keessaa hin qabne ta'uu ibsa isaanii irraa hubachuun ni danda'ama. hidhamtoonni siyaasaa maqaa miseessummaa fi deeggartummaa dhaabota siyaasa adda addaatiin baroota aangoo wayyaanee hunda hidhaatti guurramaa turanii fi jiran kuma kudhanootaan lakkaawwamu. gariin isaanii murtii tokko malee, gariin isaanii murtii du'aatiin, gariin isaanii murtii hidhaa umurii guutuun mana hidhaa wayyaanee keessatti argamu. isaan kanneen hunda keessaa meeqan isaanii fi eenyufaatu manneen hidhaa kamiifaa keessaa yoo murtii kanaan gadi lakkifamuu deeman kan jedhu wanti beekamu tokkollee hin jiru. kana malees bara wayyaanee manneen hidhaa beekamaniin alatti manneen hidhaa dhoksaa guutuu biyyattii keessa keessumattuu Tigraay keessa bakka jiran dhokataa miti. kanaaf waadan wayyaanee hidhamtoota siyaasaa garii gadi lakkisuufin deema jedhu kun dhugaa fi qabatamaa akkasumas furmaata uummatni gaafachaa jiru argamsiisuu ta'uun hamnaan waan hiikaa qabu illee miti. dararama ilma namaa waggaa 26 oliif irra gahaa ture hooggantoonni EPRDF guutuu kan darbanii fi amma jiran gaafatama jalaa isaan hin baasu gowwoomsan akkasii. walumaa gala sochiin TPLF yeroo ammaa itti jiru murtiilee fi tarkaanfileen inni fudhachaa jiru hundi rakkoo siyaasaa, rakkoo diinagdee fi rakkoo hawaasummaa lafa irratti mul'achaa jiruu fi gaaffii mirga olaanaa uummattoonni Oromoo gaafataa jiruuf furmaata fiduuf fedhii, dandeettii fi qophiis kan ittiin qabne ta'uu fi hanga qabsoo uummattootaatiin dirqisiifamee karaa irraa mafkamuutti wareegama fedhi baasee aangoo irratti cichuu qofa kan murteeffate ta'uu isaa kan agarsiisudha. kanaaf uummattoonni hundii fi addatti uummattoonni Oromoo aangoo irra turuuf fi saamicha, ajjeechaa fi hidhaa isaan itti fufuuf lamuu gowwoomsa akkasii TPLF dhaan qabsoo isaa irraa akka of hin daganne addi bilisummaa Oromoo gadi fageessee fi jabeessee dhaama. waan ta'eef filmaatni tokkichi jiru qabsoo haqaa kan bilisummaa, nagaa fi diimokiraasii jiha hundaan uummattoonni sirna kana irratti geggeessaa jiran kan bifa hundaa daraan finiinsuudhaan murna TPLF kan afaan qawweetiin gatiitti uummattootaa irra turuuf carraaqaa jiru kana humnaan ofirraa buqqisuuf qofa ta'uu addi bilisummaa Oromoo gadi jabeessee hubachiisa. gadaan gadaa xumura gabrummaati. injifannoon uummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo amajjii 4 bara 2018. osoo anawwan kee roorroondu majjeeru Keesee mindaashiraa nyaachuun sirraan jiru nyaachuun sirraan tolu yoo arra lammii teetiif dhabde adooti beekiseenaan guyyaa boruu si gaafatti beekiseenaan guyyaa boruu si gaafatti. Faafi karabataa uffattee mana marii ta'uudhaaf maal nu tarte
Haga falmiin sobamin hamma lubbuun teessi jirtu dubbii hagaa qofa kan boru seenaadhaan si yaadatu lammiiwwan keenya rakkoorra ka'ee biyya bakka jiru barattoonni keenyas daree rasaasaan tuumamu jiru isin bira muteen shanaa nu kabbuutee hangaarra doonuuf dubbachuun dandeenye aangola raadisaalee isin bira muteen shanaa nu kabbuutee hangaarra doonuuf dubbachuun dandeenye aangola raadisaalee. Oso anawwan kee roorroondu majjiru Inse mindaashira nyaachuun sirran jiru nyaachuun sirraan tolu Yoo arra lammiiteetiif dhabde adooti beeki seenaan guyyaa boruu si gaafatti beeki seenaan guyyaa boruu si gaafatti Nachuma isina doncho kabdi oromumman gabi abba biyummaatiif lammiin kumaata maandumun meegalali sina dochu shirri oromo raddeemu lammiiwwan keenya rakkoorra ka'ee biyya bakka jiru barattoonni keenyas daree rasaasaan tuumamu jiru Bira muteen shanaa nu kabbuutee hangaarra doonuuf dubbachuun dandeenye aangola raadisaalee isin bira muteen shanaa nu kabbuutee hangaarra doonuuf dubbachuun dandeenye aangola raadisaalee. Oso anawwan kee roorroondu majjiru Inse mindaashira nyaachuun sirran jiru nyaachuun sirraan tolu Yoo arra lammiiteetiif dhabde adooti beeki seenaan guyyaa boruu si gaafatti beeki seenaan guyyaa boruu si gaafatti Garaa keetiif jettee ergamtuu taate diinaa wajjin lammiiteetirra duulte Lakkisii wayya yaasoftuu cubbuu narraatuun simbaaftu Boroo akkam taata salphattee jaraa wajjin sheengaltu Lakkisii wayya yaasoftuu cubbuu narraatuun simbaaftu Boroo akkam taata salphattee jaraa wajjin Egaan dhaggeeffatoota keenya sagantaan guyyaa har'aaf qopheeffanne kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jechaa qophii keenya guyyaa biroon hanga wal agarrutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.